mana namtitti ittiin baane fudhadhu zayitii kana qofa irratti mee zayitiin akka man barra tunu guutunuu baraasi fayyaan qabdu guutunuu asi guutuna kamees eessare eessabbeet guutuna sitti aboo kun ta'u keessan itti raaqicha maal ta'u raaqicha waan biraatti guutte eeshi dhiisi kana dhiisi kana si dhiisi kunniin eeshi banaara hin barbaadu kunniin banaara kunniin banaara walumaa galatti fudhachuun barbaadu bara waan si galu fudhachuun barbaadu jedhi malee kan waan biroo shakkiin oofin ka kun banaara shakkee ammaas hin fudhadhus maa shakkit Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jechaa deebi'ee dhufee jira. Nagaa kooti eessa jirtan jechuun keessan inni akkuma beekamu mana caaltuu dura jira. Mana caaltuu maaliif dhuftee yoo ka jettan taate har'a waan ajaa'iba wayii qabadhee dhufe yaa hojiin Ramadaan illee dhufee jira asumaan baga jala bultii maal jedhan Ramadaan Kariim jedhamu Ramadaan Mubaarak jedhan. Ramadaan Kariim isiniin jaa jala bultii baga geettan isiniin jaa kan baranaa kan bareedu rabbi nu taasisu innaa ammoo inni dhufeef ጊዜ mara zannaa ጊዜ mara lola ጊዜ mara girgiri isne jira amma soomana jira rabbi nu hunda haa qajeelchu isinillee rabbi haa qajeelchu asuma warna taasisanillee afoon Allah isinin jaa ani dhifama barbaada amma kara hundaan nama walloleen hundaan dhifama barbaada caaltullee yoo isinillee dhifama naa godhu baattu ani dhifama si gaafachuu dhufe innaa maal qabattee dhifama si gaafachuu dhufte yoo jettan waan dhiqishu wayii raashina qabadhee dhufee hulaa isii dur jira kan konqee narraa fudhatti moo narraa fudhattuu laaltani waan isii bitallee isinitti argisiisaa tokko jettan tokko faayoo zayitii immoo ittiin himne simraanii na jalaa irraa qicate wallollee ittiin fide silaa asuma dhiqishu asi haganuma irraa qicatte kanaan ala immoo wanni biroo waan ishigiiti ruuza hordoftoota kabajamtoota kiyya wallaahi isii fide yeroo kunis mankoroona sukkaara sini mul'ata jedhela buna kana malee waa hedduu jira timirri kun abbaa meeqa isin fakkaate timira akkana abbaa furii yoo meeshaan akka jirutti baay'eedha akka meeshaan akka jiruun azra kana qabadhee dhufeefi jira isif kennuufi maaliif hordoftoota kabajamtoota kiyya hiikan kana fakkaata maaliif jiin ijaaramadhaanti ana amma durallee yoo isintu isin nagatee minamna jettee asofte isin illee akkasuma hin gattee minamna horataa hin jirtu minamna jettan malee ani isitu narraan fudhanne malee ani dhiisaan jirtu akkaayyuu guyya takka illee dhiiseen beeku kun ammoo akkuma argitan yoo buna kiiloo takka jechuun buna illee baay'ee nu hidu buna kiiloo takka waan as keessa jiru sukkaara akkasii timira ruuza kuni kana innaa akka 15 takka siiga kana yoo narraa fudhatte jedhite yoo narraa namni jaartii qabulee rakkataadha akkana tokko jaartii birootii kennette kana isii fide innaa asumaan jiin ijaaramadhaanati waan ta'eef amma ankoon ka'e kennaafe nafaana tura isin waan birootii dhufe faaseeti السلام عليكم وعليكم درس سيجورت سار أكا هو أنا كان نبض السلام عليكم سنجرا يوم سرت ها يوم سرت إيه سلام عليكم شوفوا فيك نيجي زمرات وين وقت دينام ستة سنة كذا أبد إيش أشوف ما تكلم سنسيني ها مالين أكا مات ما له هنقول ما ربيتك زي ما أعرف ما أنا عبرت أسكاتي ما نقول ها مالي نمسكاتي مال فكازت من بيكري وانا تسجورت أكم وينا أكا أتيجي رمضان إيش يا رمال قوت رفت ما لفت يا كان نجان لو سو هذا كله سيدبتون يلا ما أنا ليه وسين نديو ستما أبا نجا ستازا يرام بله ما أنا وسين نديو ما سوكو سنت سلام أنا ما أنقب دجرام نلا كي كمان سنجد wanti dhufee farranoo hojiin jaaramaadhaanati ani cegeen barbaadu wajjin wal billeen barbaadu wal dhabbiin kan duraatu hin gawaan ta'e amma waan kana ta'e bisi araarame jechuun nala geeffar barbaadu wannoo si fidee dhufe waan tokko waan soommanaa si fidee dhufe anaa naa fidde eeshi duraan eessa turte duraan naa fidaa turte duraanillee simatu jaaramaadhaan anas sadaqattama sadaqaam ta'uu raashin si fidee dhufe duraan naa fidaan jirtu ture amma sadaqama jechuu bara maal jechuu ati jaartiiti yaba akkasii
قالت في ها مالكم كبنتني ددمتني ولي قدي maal ban مالي زيتي مالي بنتي بدي كان افيد mee ban baname zayti انا متسنتو بني سكنيمي مالي بنا وان بنا بسلا فدان zaytiin xiqqishuma irrate maal يا اسن مالي فرتي eshi zaytii dhiisi waan مالي biroon فرتي shakkite سينجد zaytii yoo baname dhiisi zaytiin haa taa'ush waan biroo fudhadhu ادان قبا جارتي لماتي متي كيجي بكون yaa kisiin banee mana بنتي وان تاني تقوتي سكني Nalagay- بونا ران nalagayfadhu na lageeffadhu akkasiin itti ban an bitee mana kaayee naa ofii seentee bante ani inni eegas immoo lama ta'uu barbaadde kan deebisee ishigii sii fidaate kanaan ala immoo noo akkuma argite timirra ishigii jira timirra مو انت انا قاطع وين دبا قبانا في سينجد dhabaaf lamaa filani An yoo bitadheera bunallee ان بربادون وانت كم بربادون maal jechuun فدو داي مني جد ان بربادون وان برباندير كما برباده جدان وي akkamitti barban maat ان بربادون maaliif bulan saba eeshi zayitii yoo shakkat zayitii baname zayitii dhiisi فدو دايو kan inni ishigii jiru kan بربادو فدو دين saba ما لقيت رنا في wallahi ishigii jira yoo nakuna ankuloon ishigii jira namni tokko Hin beekama. wanni Ergabaatii meeqatti naa fiduu hin yaadatin amma akkamitti yaadatte akkam tokkoffaa wanni si fidee amma jiini ijaaramadhaanatti soomana waan ta'eef akkasini nalagay eeshi raabshaan barbaanu asumaan dhiifama si gaafachuuf raashina si fidee dhufe wallahi dhuguma eeshi yaa kii ati saafal gisee maraa miidiyaa irratti ol baanitti waan uuma aayii maatoo viidiyoo waraabaa jirtama kun bara waan nagaate maaltu viidiyoo waraabare yoo barbaadde kan dhiis viidiyoo kaasanii akka warra miskiinan gargaaree waraabee gadhiisu saniif si godhaasillee bara si gargaaraa miskiinaa miti fi kiyyaayyuun bitadha raafina hin barbaadu ani simraan himaa kenna isima nyaachisi an si gargaaraan jiru gargaarsa yaa duramaa ishii mutaal na gargaaraan jiru na macheema horataan waan jiru nama agatanaatiin sobamu miti na dhaga ishiin sobomiiniti duramaa kana yaatuut mutaal na gargaaraan jiru raashina na bitaan jiru giziyaan birrii si akka erga nama na gargaaru haasuuf tare Inni akka amma san gargaarsa keen barbaadu sin jedhee giziyaan birrii si erga jedhu maalidha amshiin barbaadu walumaa galatti deemadhuun fuudhi fuudhi deemadhuuni yaa kii fudhadhu maat mee maaltu fudhee amma saban mi fudhanne maal hin barbaadu bakka fudhachuun barbaadu bitadheeraan ammaas raashinaallee dhaba raashinaa qabaadheeti miti naa fidillee sin hin jenne dantaasee fidde fiduu keetiif immoo galatoomi maal hin qabaa siin jedhee barmana siifuu si kennuu baase waa'ee qabeenyaaf dhabaate an haa fudhatuuf sitti hin barbaadu bakka haa hin barbaadu sin jedhe anumaa fiduu itti achirraa kaatee dhufte zayitii addaa qicce zayitii dhiisee zayitii akka tasabbaname zayitii dhiisee shi kana akkamitti baname banamee taanaan ganna qameere isii irraa qiyya ofii yoo ishee shiree isin deddeemtanii kana hin barbaadu an deemin naa yaaddaniiti miti isin lamaan oomu maal namittiin jechuudha eshi zayitii dhiisi zayitiin fudhattu zayitiin shakkitee zayitii dhiisiti kana fudhadhu hin barbaadu maal taate hin barbaadu bakka giddi jira ana na shakkitaa giddi jira Ana waa si godhaa? shakkaree maati maal maaliif na shakke maaliif si shakki maal si godhu ani hin barbaadu yaa akii waan wantaan shayxaan si jala qabee naa jeenyi ijaarama bitameera naa bitameera eenyu si biti eenyu si biti heerumeera miree abbaa manaa kiyyan naa bite maal jechuudha maal jechuudha maal jechuun maal fayyama qabdaati qola afaan sammuu oromoon dhageettu fayyama qabdaati laata heeruma jiraa jechuudha sunni kiyya qabdu heerumta jaartii keetii kan amma kan hin barbaadu aboo warra dhiisi fudhannu hin barbaadu qabadhu deemi jaaltu nama waan xiqqoo tana sobamu na sobuu si sossobuu fi miti fudhadhu galatoon fudhadhu ishaatti itti fayyadamtu daamti itti fayyadamtu daamti yaafaan garagara garagara maal fudhadhu yaa akkamit garagara fudhadhu yaa anas waan mana namitti saniitii bahin fudhadhu maal gooti mana namtitti ittiin baana boo maal taate sirrallee fudhadhu hin barbaadullee ammaas na dhagaye mana namtitti ittiin baane fudhadhu zayitii kana qofa irratti mee zayitiin hagaman barraatu nu guutunuu baraasi fayyaan qabdu guutunuu asi guutuun akkamii as eessare eessa beet guutuun asitti Aboo. kun ta'uu keessan itti raaqicca maal ta'uu irraa qicca waan biraa itti guutte eeshi dhiisi kana dhiisi kana si dhiisi kunniin eeshi banaara hin barbaadu kunniin banaara kunniin banaara walumaa galatti fudhachuun barbaadu bara waan si galu fudhachuun barbaadu jedhi malee kan waan biroo shakkiin oofin ka kun banaara shakkees ammaas hin fudhadhus maa shakkit waan fedhe yoo shakke xiqqama addaan baasee sitti himuu qaba yoo sin galle akkatti maal ni onna sheeka na shakkita ana tokko qorichitti godhee fide ati maali ma Qorichitti si godha shakke waan maal taateef ha ati waan maal taateef siin jedhe kasi amanuuf amma fudhatu hin fudhadhu maal hin barbaadu itti soomana yaa kiyya rabbii jedhitan waa takkatti kun wallahi bila waa takkatti qabu kuniiti mucattiin akka tasa zayitii banti kan
Kana waan ta'eef amma kanneen fudhadhu. Eshi zayitii dhiisii fila. Kabiroo haarosii bita. Hin barbaadu hundumaayyuu fudhadhu qabiisi mageessi. Isi kabiroo bitee jira. Si maal kan siif bite. Wayi siif bite. Ay dirqama jira Muktaar. Siif bite bar. Hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu? Bitin nafti siin jedhee si gaafadhe. Maaliif hin barbaadu? Gaafadhe. Si gaafadhe iyyuu tolan jettu. Ambara yani. Fakkeessaadhaan ma kun na argi kaameraa irratti malee ana yaaddati miti. Na argi miti. Na argi. Eshi viidiyoo waliin dhiisitu viidiyoo na fudhadhu. Viidiyoo waraabaa namaa fiduu na argi. Viidiyoo galiin dhiifu fudhadhu. Hin barbaadu. Hin barbaadu. An viidiyoo dubbatti viidiyoo irratti illee hin barbaadu. Hin fudhadhu. Ambar dhiifamaa dhufe jiini jaalamara amma akka tololaa ta'in soomanni illee ta'u tokko Duraan eessa dhaqxe? Dhiifamni duraan eessa dhaqe? Dhaga'i Ramadaan amma jiru. Hadiisni mee yeroo kaan waliin ooda gisee Ramadaan dhufe oofii ol kadhadha ka jedhe kanaaf hidhime eessa bira? Amma jiini jaa Ramadaan ati dhiisite zannaa fudhadhu. Maati? Hin barbaadu. Barbaadu Si atama zayitii baname kana shakkitu maal? Ansanii fi miti hin barbaadu. Maaliif barbaadu? Banamummaa ergixanyaadha maaliif akka baname illee hin beekan akka tunaa galamu. Maaliif bana? Bakka. Eshi zayitii dhiisi kana fudhadhu. Eshi timirri hin baname eshi. Hin barbaadu. Timirri hin baname? Hunduma isaayyuu hin barbaadu. Hin baname ko? Muktaar harka kiyyaanuun qabachuu hin barbaadu. Maal taata baal? Bakka. Galadhuun adummaa. Biyaansi baatii Ramadaanaa sana itti fayyadu. Aboo siif bitee oolaa kinara. Ool. Ani hin barbaadu maa xaartaa? Oo. Qoya kan mali kan kee kam? Maali? Maal rakkoo kana mugu bara? Maa mandi kiyya. Duuba maa softare mutare wanni naa kan nuti raashina kan nuti daa'ima tiyya kophaa guddisaa mallaqa naan erguu naamni jette. Raashina akka na gargaaru godhaa jedheen hire. Kun oguddiyaan siif hidhee guddidhaan jiru. Barbaadu. Maali? Hin barbaadu. Si to'asee akka nama na gargaaraa jiru ati haasoftee innaan hin sobaa'e. Sobaatii jedhee adda baasuun rakkoo qaba. Kana gargaaraan jirra hin gargaaraanii maallaqa ergaa feettee garuu mana akkana ergaa miti waan sobaa dubbattee jennaan akkana fidaan jiru waan kijibamaa haasoftaa siin jedhe. Deebisaa sii kenne malee sanarratti na gargaarii siin hin jenne. Yeroo Kana gammaa ergate na bira baate beela bulaa jira si fakkaadhe yoo akkana na laatti indoo naa taate ibal. Asi bravo. Indoo maatiin irraa siidhan naa taate akka fedhaa murteessu. Maal argatte? Maal argatte? Hin beeku raha. Sinjingaa ture? Sinna cinqaa ture. Atillee akkasuma cinnacha akkana cinqaa turte beekta? Kosii ta'ee miree maaltu na jala deemsiin jedhan sirraa feemi. An dhimma ilmoo tiyaatiif si jala deema. Oo galata. Ammallee immoo si jala deemu qaballe. Akkanuma akkana godhatu kanatti ugurta akka illee neetu wanni ati fiddu tokko illee hin jiru immoo. Ana amma sanuu lolaa fi si arrabsu illee fin dhufne. Kana narraa fudhadhu. Hin barbaadu siin jedhe. Maaliif hin barbaanne? Dhaban qaburee dhaba waan agatanan waan qarshii 2000. Ayyee. Barbaannan anuu siin gargaarsa. Kana. Innaa hordoftoota hojjettoota kiyyaan viidiyoo kanallee wanni waraabeef akkasiin hin fudhanne beeka. Yeroo hedduu mallaqa illee kanatti ergaa fi ture. Akka hin fudhanne beekte atuu deebi'atuu ni fidde. Waan isin haasoftuun argitanii. Fakkeessaa kaameraa irraa kan faayidaa namaan qabu. Fakkeessa miti. Fakkeessa miti sitti dhugaa Na argaa kennoo jechuudha kun. Laa wallaahi fakkeessa miti. Maaliif simraani bittee waraabin viidiyoo barbaadde? Simraan illee akkuma kophaa biti. Kuni kan keeti ani akka rabbi nan gaafanne. Maaliif ifiif jiraachisa wayi si eeggadha. Tasi eeggattu isii dhabee barbaada. Akkami jiraattu? Ifiif jiraachisa ree. Narraa fudhachuu diddeerti. Akkuma argitan warri asirratti miishitee muktaara nama badaa maali jettan badooma isii namni ana caalaa baddu isitu narra baddu. Ka shayxaan irraa toobate jechuun isii jallattu waan isii yaaduun argitanii. Innaa zayitiin akka tasaa simraan bante zayitii kanaayyuu dhiisii eega shakkiteera sireedha shakkita zayitii dhiisiti yoo wanni isin argitan kun wallaahi timirri firee afur kun yoo waan rabbi isin argisiisu. Timirri firee afurii as keessa buna akkasuma sukkaara maankuroorii waa hedduu jira. Kana muluu itti fidee hoodhu na didde. As keessa malee barbaadee minamina jala jira. Galata. Innaa waan kana ta'eef jallinni isii akkuma itti fufee jira. Ani yoo ati diddellee namni fudhatu hin jiru miskiina yoo kennaa yoo didde. Miskiina illee viidiyoo irraa waraabii kenneef. Waan qarqaasatti barbaadaa jirus fakkaate. Fillee tirfinaa ta'in deema seen bakka. Hin seenu. Deema seen akka fudhatu hin jira. Deematu. Si dhufe anaa si dhufe. Deemuu hin dandeetta maaliif seenama? Bikkumatti geessitu ilaalame. Asii gatee deemte si dhiisee deemuun fudhata. Araan barbaadu an deemin fuudhesi. Takkitti isheesitti nambisi. Waan kutti xurii sanaa jala sirraan barbaadu.
Aye. Maarree maal dhaabatte? Deemoo isheen baqa? Dhaabadha biyya mana keenya dhufne. Hai. Naasofne. Ma akkaataa nama jedhu. Ani nan bara sitti haaraan jira. Si dhiiseera. Namichi deema artumaan na galchee mi'a. Harikee tiraa dantaa qabdi jedhama. Harikee tiraa maali? Harikee tiraa dantaa hin qabu jedhe. Aartee haaruu baatte dhimma kee. Maal gochuu sooman adeemtira? Hin sooman tama sooman dhufan. Hin nyaadha. Atuma hin jirtuma. Maal balleesse? Balleessine bii. Maal balleesse? Yaada kee quufunoo an seeroodhataa jedhuun nan horatanii barbaadu jettee didaa jirta. Manni illee ragaa kun raashin waan barbaadu hunda si qopheesse. Anumti mee uumaa rabbi. Kananuu siin kennu siin jedhee bara. Waan qarshii kuma dhibba shan hin geenne birqii gootee asirratti na. Waan dhibba shanii waan birrii shaniitu haa ta'u. Boodi hin meechamu. Waan birrii shaniitu haa ta'u fudhatu qabda dur. Hin barbaadu. Maa dhaba qabaa nuus ittiin sadaqadhu agasa. Maal? Anuus sadaqadhaa siin jedhee bara yoo dhageettu. Hin kennan doosii wajjin amma natti akkarakkariin. Akkaataan itti jirtu kun sun baasa. Dhaabuu lamaa akkaataa meenyu jira se. Ol kaadha ishee. Waan si galchee hin qabu. Kaadha. Innaa hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma argitanii diddee jirtiin irratti wallaahi wabillaan dhugumaan dura isiif bite. Kuni waan isiif daa'ima isii waan ji'a tokko ji'a ramadaanaa kana hin baase jedheeti. Amma afaan deemeetini yoo ka'ee ishee jettu haati namaan itti ergaa Mutsafaan itti ergaa fuudheetini Mutsafaa bira geesse Mutsafaan sossobee haa kennuufi innaa zayitii immoo zayitiin hin baname yoo zayitii kanallee shakkite zayitii biroo qayyareefi wanno jedha yookiin zayitii irraa hambise Mutsafaa kennee Mutsafaa irraa yoo nama birootti laa fudhatte amma aariitti jira innaa akkasi kun immoo kama isiin iyyatamee bite ka ramadaanaati jechuudha waan ramadaanaati asumaan hordoftoota kabajamtoota kiyya ramadaan mubaarak isiniin jedhama Mutsafaa bira geessa yoo kana muluu hiqaa gidee bitu isinii waraabne ilaala. Innaa akkasi diddee jirti amma achi baheetiin gaariin deema. Ciao.